Ashaa kam jirtu haadhammoo sagantaan chaanaalii keenya irratti viidiyoo qabannee siin dhiyaanne foormii haala kamiin kireetii godhu jechuun namoonni iddoo garaagaraa jiruuf faayila wayii foormii fiilee akka godhan foormii akka guutan ilaaluuf. Fakkeenyaaf foormii asii olitti kenname kana onlaayinii akka nu guutu gaaf barbaanne haala kamiin foormii kana onlaayinii erginee onlaayinii linkiidhaan guutanii nu bira akka gahu goona. Isa jedhu waliin ilaalla. Faayidaan isaas riisarchiif ta'uu danda'a. Daataa garaagaraa kolleektii gaazerii gochuudhaaf daataa walii qabachuudhaaf riisarchirii gaaf taane kollekshinii daataa garaagaraa gaaf dalagnu bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Bakka feene ta'ee namoota hedduuf iimeeliidhaan liinkii keenya distribiitii godhuu dandeenya. Qaamaan deemnee namoota foormii guutuurra liinkiidhaan erginee bakka teennee foormii kana daataa yookaan infoormeeshinii namootaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dura iimeelii qabaachuu qabna jechuudha. Foormii kana kireetii gochuuf iimeelii qabaachuu qabna. Haala iimeelii ittiin qabaanne yoo taate haala iimeelii ittiin bananii fi iimeelii itti fayyadamnu viidiyoo kiyya kana duraarra ilaaluu dandeettu. Haala warra iimeelii qaban haala ittiin foormii kan kireetii godhanii jechuudha. Kanaafuu maal goona iimeelii keenya seennaa jechuudha. Iimeelii keenya seennee Google Drive as mallattoon kun jira. Google Apps isa jedhu kana seennaa jechuudha. Gaaf Google Apps yeroo baay'ee gubbaa kanarratti mul'atu isa foorm isa jedhu barbaannaa jechuudha. Foorm isa jedhu barbaanna. Foorm isa jedhu gaaf barbaanna. Gara jalaa jira foorms isa jedhu irra kilikii goonaa jechuudha. Foorm isa jedhu irra kilikii goonaa saarchi goonee gaaf dhufu waliin ilaalaa jechuudha. Foorm gaaf dhufe foormii haaraa kunniin kan kana dura guutameeru foormiin gaaf dhufe bilaankii irratti kilikii goonaa jechuudha. Bilaankii irratti kilikii gooneen booda jalqaba irratti mata dureen foormii maali? Mata dureen asamma yoo ilaalu asirratti foormii kanarra maal jedha? Miilaan tiriitti giraadeet foorm piroofaayil. Miilaan yuunivarsiitii giraadeet foorm piroofaayil jennee goonaa jechuudha. Saniin booda maali? Fiildii itti aanu isa jalqabaa asitti maali? Jalqaba maali? Asitti maali? Jalqaba neemii guutuu qaba jechuudha. Neemiin kun maalidha akka jedhu asitti sirreessa. Neemiin maali? Shoort anseriidha moo maltiipil chooyizii moo asii seennee paraagiraafii ta'uu danda'a. Maltiipil chooyizii cheek books dropdown isa jedhu kana maal goona? Shoort anserii jennaa jechuudha. Maqaa ofiitti achi booda faazar neemii kan guutuu asii tokko jira maal goona? Asii simboolii eda'uu kan kilikii goonaa jechuudha. Maal kennaa asitti? Faazar neem kennaan jechuudha. Ammallee faazar neemiin maal ta'a? Maltiipil chooyizii ta'a jechuudha. Maal ta'a? Shoort anserii ta'a jechuudha faazar neemiin. Itti aanee ammallee maal ta'a? Pilaasii goonaa jechuudha. Itti aanee maali? Giraand faazar neem. Giraand faazar neem goonaa jechuudha. Ammas intatti shoort anserii jedhee nu guuteera pilaasii goonaa jechuudha. Giraand faazar giraand goonaa itti aanee maalidha? Asitti kaa ilaallu waliin. Giraand faazarii aanee maalidha? Jeendarii. Jeendarii moo maaliin gochuu dandeenya asitti? Jeendarii isa lama waan ta'eef olterneetiivii gochuu dandeenya. Cheekboks oo diroop batanii gochuu dandeenya jechuudha. Diroop batanii goone maal goona? Opshinii lama jiraata. Isa jalqabaarra maal goona? Goona jechuudha. Itti aanee fiimeelii ta'a jechuudha. Kanaafuu diroop yoo guutu booda maal goona? Diroop batanii irratti meelii fi fiimeelii ta'a jechuudha. Itti aanee ammas maal goona? Jeendarii aanee maaltu jira? Isa kana waliin goona. Jeendarii aanee ID nambarii barattoota. ID nambar. Waan infoormeeshinii barbaachisu
ID numberii short answeriidha. Tikkeedha. Lakkoofsa barreessina. Itti aanee maaltu jira? ID number itti aanee department, phone number, department. Isa kana short answerii illee gochuu dandeenya. Drop button illee gochuu dandeenya. Akka drop godhee nu sallisiisu check box illee gochuu dandeenya. Amma yeroodhaaf drop yaaku. Drop gaafee computer science CS itti aanee maal goona IT yaani maal goona IS biology jennee drop buttonidhaan guutuu dandeenya jechuudha. Itti aanee sun maal goona ishee itti aanee phone number goona jechuudha. Phone number goona jechuudha. Inni illee short answeriidha. Itti aanee maal ta'u region. Itti aanee regionii multiple choice ilaal dropping gochuu dandeettu, checkboxing gochuu dandeettu. Ani short answeriidhaan akka barreessitan ta'uu qaba jechuudha. Saniin booda itti aanee maal ta'u city or town isa jedhu short answerii godhaa jechuudha. Short answerii godhaa. Itti aanee maaliimmoo asitti wanti beekuu qabdu yeroo baay'ee fiilii dungoon akka bira dhufuu hin dandeenye. Fiilii dungoon akka bira dhufuu hin dandeenye maal godhu kilikii goonaa jechuudha. Asii kilikii gogoon asitti illee dhufnee isa kana required'dha dirqama guutuu isa jedhu goonaa jechuudha. Asitti illee kilikii goonee required goonaa jechuudha. Maaliif dirqama guutuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Utuun kun gaafa inni submit godhu dirqama guutuu qabdaa jedhee message kennaafii jechuudha. Kanaaf required jedha jechuudha. Kanaaf linkii kana telegram irratti linkicha saniin booda maal goona send jennaa jechuudha. Send gaaf jennu asiin dhufu. Emailii send gochuu barbaade emailota nama erguu fi as keessatti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf Gammadaa isa kana yoo erguu barbaadu namoota barbaadu gaarii hinaafuu jennee send gochuu dandeenya jechuudha. Isa kanaan send linkicha barbaadne telegiraama yoo erguu dandeenya yoo maal goona isa kana goonee telegiraama koppii goonee telegiraama irratti guruppii barbaadnu poostii goonaa jechuudha. Kanaaf duratti guruppii tokko boruu akka guutan kan jedhame erga jira asitti force jedhee barreessa. Linkii kan asitti linkii kana ergeera. Linkii kan appichi guutuu barbaadu linkii kana bana jechuudha. Foormiin haala kanaan dhufaa fi name first name maayir haala kanaan dhufaa kana guutaa jechuudha. Oduun guutine gaaf submit jedhee maal jedhaani information this is required education jedhee information kennaafi jechuudha. Haala kanaan foormii guunnaa baay'ee si fayyada. Hordofaa galatoomaa.